أشياء ينبغي اجتنابها في عيد الأضحى مع الأدلة من القرآن والسنة. وانتوتا قدن كان قويا إيدا خيسا الرافقات برباتشساته ولله لا يجو. الأول إني درا الإسراف والتبذير وبليسوا في وقصاصوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين. وان إساسنا وان بليسنا نياتا دقاتي هاته ومفادئ هاته وقصاصون أورقا رأيت شريعة سلاما خشتي. إني لما فا الاختلاط الرجال بالنساء إيرا في دلال ولله كماني تاؤ. guyyoota kana keessatti dhiiraa fi shamarreen walillaa qabanii taa'uun dhorkaadha jechuudha gartee. Akkasuma bareedina isaanii mul'isanii babahulleen akkanii fi akka warri wallaalaan jaahiliyyaa karatti gabbahanii hin yaane if mul'isiinsa akka isaaniif mul'isanii san akka if hin goone jee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu dhorkee jechuudha. Inni sadaffaadha tarku salaati wal ishghaalu billahwi. Salata dhiibtee tophaan if shaakalu. Kanaaf guyyaa kana keessa salata tophaan walleen if irraanfachiifne salata dhiisuun hin ta'u jechuudha. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaadha waylun lil musalliin alladhiina hum an salaatihim saahun hin jaaduba. Laga jahannamiitu jira warra tophaa fi walleedhaan salata hirraanfatanii rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nuun jaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa kana keessa tophaa fi walleedhaan salata if hirraanfachiisuu hin qabnu jechuudha. Inni afuraffaadhaa al-macaazibu wal aghaanii. Muuziqaa fi walleerraa fagaachuu qabna jechuudha. Guyyoota kana keessatti muuziqaa wallee wantoota haraam rabbiin godhe hundaa'u laaluu fi caqasuulleen dhorkaadha jechuu duuba. Inni shanaffaadhaa wantoota guyyaa kana keessatti hin barbaachifne keessaa attafaaquruu wattakabburuu billibaasi walmaal. Boonuu if ol fuudhuu uffataa fi qabeenyaan if dhaaduutu dhorkaadha jechuu gartee. Kanaafuu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti jannata hin seenu namni qalbii isaa keessa hanga misqaala zarraa takka boonni jiru jannata hin seenu jedhe. Guyyaa kana keessatti uffata bareedaa fi mana bareedaa fi qarshii maallaqaan if dhaaduun hin ta'u jechuudha. Inni jahaffaadhaa qaxiicatu rahim wattahaajur. Rahima firraa muruu fi oduuni. Rahima maxxanfachuu qabda. Ollaa maxxanfachuu qabda. Saahibban kee warroota gartee ollaa waliin jiraatu hundaa'u oduun hin qabdu isaan maxxanfatu qabda malee isaan firraa fageessuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf hadiisa keessatti ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoo wal dhabee wal lolee guyyaa sadii ol dabare salaanni isaa akka irraa hin qeebalamne nuuf hime jechuudha. Nama duraan wal lola qabdurullee waliif fayyuu qabdaa jechuudha gartee guyyaa kana keessatti. Inni torbaffaadhaa iidaa'ul muslimiina bil qawli wal fi'li. Muslimtoota dararuudha cinquudha jechaa fi gochaanis. Deemsa keessatti haa ta'u taa'umsa keessatti haa ta'u bakka deemtutti haa ta'u bakka teessutti haa ta'u waan garagaraatiin wallee garagaraa itti bantee itti ijisiiftee itti sagalee itti ol guddiftee ollaa kee jeequunis muslimtoota cinquu jedhama jechuu gartee. Ogguu deemtu karaa yeroo deemtullee nama daddarbulleen akkasuma yeroo iddoo salaataatii baatuu fi yeroo seentullee namarra jechuu fi nama darbuu fi nama dhiibachuu wanni kun hundinuu iidaa'ul muslimiina muslimtoota cinquu fi dararuu jedhama jechuudha. Kanaafuu muslima jechuun namni muslimaa irraa nagaa bahee arraba isaatii fi jecha isaatii fi gocha isaatiinis kan nama hin miine jechuudha. Kan muslimtoonni irraa naga bahanii jedhu. Kanaafuu guyyaa kana keessatti muslimtoota yookaan nama fedhe haa ta'u cinquu dhabuudha jechuudha. Dararuu dhabuudha jechuudha. Inni saddeettaffaan idaa'atu waqti al-ciidi fil macaasi wal ghabla. Yeroo iidaa tana qisaasa godhu dilii keessatti maasiyaa keessatti ifdaguu keessatti yeroo iidaa tana qisaasa godhuudha jechuu gartee.
Kanaafuu maal godhuu qabda? Zikriidhaa fi Allahu Akbarii fi takbiirtaa subhaanallaadhaan dabarsuu qabda jechuudha. Kanaafuu guyyaa kana keessatti wanni namarraa barbaachisu irraa fagaachuun yeroo qisaasuu dhabuudha jechuu qabdi. Kanaaf rabbiin keenya walaa takuunuu kalladhiina nasullaa fa'ansaa'uun akka warra gartee rabbi dagatee rabbi illee isaan dagatee hin tahinaadha. Kanaafuu guyyaa kana keessatti rabbi dagachuu hin qabnu jechuudha. Inni saylaffaadha tarku takbiiri wa izhaari shaa'iri al-eedi. Takbiirtaa dhiisuu fi shaa'ira iidaa kana mul'isuu qabu. Shaa'ira iidaa qaddiinsa mul'isuu qabnaa jechuudha gartee guyyaa kana keessatti. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa walitukabbirullaha alaa maa hadaahum akka rabbi guddiftanii akka rabbi qulqulleessitanii takbiirtaa jettaniifi je. Kanaafuu guyyaa kana keessa takbiirtaa jechuu qabnaa jechuudha. Inni kurnaffaa yookaan inni dhumaa jechuudha. Al-uquuqul waalidayni wa tarku ziyaarati al-aqaarib. Haadha abbatti mataa jabaachuu fi ziyaaruu dhiisuu firootan. Kanaafuu guyyaa silaa iida kana keessatti firootan keetii fi haadha abbaa kee biratti godhuu qabdaa jechuudha. Isaan gammachiisuu qabdaa jechuudha. Firootan kee dhayxee ziyaaruu qabda, ollaa kee ziyaaruu qabda, waliin ta'uu qabdaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa iidaa kana keessa haadha abbaa ifii akkasuma ollaa ifii akkasuma firootan ifii hundaa'uu bira dhayxee ziyaaruu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wantoota amma dubbanne kana hundaa'uu anaa fi isinis warra irraa fayyadame rabbiin waa godhu viidiyoo tana sheer godhaadha obboleeyyan keessan biraan gahaadha. Wabillaahi tawfiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنعمة لك والملك لا شريك لك.